Oh, yeah? Okay. Bakka dubartoonni jiru. Okay. Tokko lama sadii tokko lama sadii kun tamsaasa kallattii kitaaba Ingaabbuu Minneapolis Minnesota irraa darbaa jiru. Qophaa'ana jedhe. Kun tamsaasa kallattii kitaaba Ingaabbuu Suura Ameerikaa jalqaba Minnesota Minneapolis St. Paul irraa isinii darbaa jiru. Yeroo ammaa kana uummanni Minnesota kallattii hundarraa bahuudhaan iddoo isaanii qabatanii argamu. Keessummoonni kabajaa Bojaawar Muhammad dabalatee keessummoonni affeeraman asitti argamuudhaaf deemu. Check the speed. Yes. Okay? Yes. All right. Okay.
sagaleen isin dhagahamaa jira warri karaa kallattiitiin hordofaa jirtan osoo Takalam ammallee takalam namoonni teessoo isin bira jiru teessoo namaa qabdanii namni sun dhufee yoo hin jirre namoonni akka nu jalaan dhaabbanne keessumoonni bakka kana dhufanii jiran akka nu jalaan dhaabanne yookaan nama eegaa jirtan sanitti bilbilaa hatattamaan akkas ga'u nu godha. Akkasillee yoo ta'u baate immoo namoonni jidduu kana dhaabbataa jiran akka dhaabanne duubarraan akka jiranillee akka dhaabanne akka nu gootan kabajaan isin gaafanne. Ijoollee naannoo nageenya naannoo eegaa jirtan namoonni nageenya galma kanaa eegaa jirtan ammallee irra deebi'ee faffacaatanii bakka isiniif ramadame akka qabattan kabajaan isin gaafata. Ijji teessan nageenya mana kanaa irratti akka ta'u irra deebi'ee isin yaadachiisa. Wantoota biraa dhaqqabuu dandeenya. Nageenyi mana kanaa garuu nu hundaafuu waan jaba. Kanaafuu akka dandeettaniin bakka keessan qabadhaa. Polisa qabaa, security qabaa, nama lamaan adoonni deemanii badii hira. Sagantaa keenya jalqabuuf daqiiqaa muraasa qofatu nu hafa. Barreessaan kitaaba Hingaabuu abbaan qeerroo kan ammoo namoonni tokko Sawiyyoo jettee ni sodaata. Jawaar Mohammed dirree isaa dirree qabsoo dirree OMN dirraa itti labsamu dirree kabajaa dirree Oromiyaa xiqqoo dirree olaantuu kabajaan ilmaan Oromoo itti eegame ennaa kamiinuu jira. Oromiyaa xiqqoo keessatti deebi'ee qabsoo isaa habaqaalu deebi'ee karaa diinaa akka malee daddafajaanee itti hafne walitti nu qabu bakka kanatti isin jidduutti argamuuf deemu. Ilmaan Oromoo facaanee akka hin qabne abdii qabu. Haa ta'u malee baroota dhiyoo kana keessattuu waggaa jahan dabran hagamatti dabajaan dubbachuu dhoowwamnee akkasumas ammoo gadi qabaa adda addaatiin akka nu adda bittinnoofnu godhamnee jirra. Ilmaan Oromoo bakka kanaarra jiru kana keessaa baanee jiru. Yaa sabaa, yaa ilmaan Oromoo, jallatamaan qabsaayaan abbaan qabsoo Oromoo Jawaar Mohammed abba akka kana jiru. Yeroo tokko ol kaatanii akka naasimattan kabajaan isin gaafata. Ulfaataa galatoomaa. Isee daqiiqaa takkatti naafsa. Yes, Jawaar! Our voice is so low. We can call it. Yes! Now obsa. Haga dandeettanii bakka akkasin dhaabataa turuu dandeettu. Daqiiqaa muraasa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo ammaa kana Jawaar Mohammed gara kallattiidhaan gara ilmaan Oromoo yoo tokko taanee dhaabbanne diina keenya ofirraa dhooguu dandeenya. Yoo faffacaane garuu diinni keenya bakka adda addaatti nu qoodee addaan nu babaasa. Addaan ba'an Oromoon tokko mirga keenyaaf ni falmanna. Saba keenya yeroo kamiyyuu ni ijaarra. Ilmaan Oromoo bara dheeraaf gabrummaa keessa turanii jiran. Gabrummaan nurratti muramuu qabu. Gabrummaa ilmaan keenya dhaalchifu. Akka jeneraal Waaqoo guutuu jedhan gabrummaa nutti dabarsanii hin jiru. Nuti gabrummaa garuu ilmaan keenyatti hin dabarsinu. Dinna jechuu danda'uu qabna. Dinna ilmaan Oromoo addaan baanu gabrummaa ilmaan keenya dhaalchifu. Kabajaa guddaa isiniif qabna. Dhiifama waan isin dhaabeef. Yoo jiraate sagaleen isin dhagamaa yoo jiraate nu beeksisaa.
bakka tokko nu qabamu sirriitti gadi kaameraa bakka tokko. Waan naa gootan dhiifama waliin ammallee irra deebee akka teettan isin gaafadha. Dhiifama lugaama kiyya hin qaba kana booda lugaamni kiyya xiqqoo ishii ni jarjara hawwii qaburraayi fedhii qaburraayi fedhii Oromoo takka waggaa jaha keessatti Oromoo takka akkana tokkummaa isaatiin waliin qabamee argin beeku. Ilmaan Oromoo akka facaanee turre akka adda baanee turre ni yaadattan. Sanumaaf xiqqoo ishii ufafoo ishii jalaa jarjaree please na obsa humna amma ol kaataniin san of keessatti naa qabaa. Sagaleen kiyyallee yoo duude har'a bakka kanaa iyyaatuma oolu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagaleen isinitti dhagahamaa jiraate yeroo ammaa kana Jawaar gara karaan nu keessa dabree dheera seenuudhaaf bakkeen nurraa kaanellee fogo jira. Ilmaan Oromoo Minisoota bifa kana fakkaatuun Oromummaa barsiisuu irraa kaanee Oromiyaa ijaarree simachuudhaaf afaan Oromoo afaan mana barumsaa ta'ee jira. Haa ta'u ammoo bahanii simachuudhaaf yeroo ammaatti wanni ani si yaadachiisu bakka isin qaabattan illee barbaada. Ministeera barumsaa namni fudhatee bakka san bu'ee jira. Gaafa bakka kanaaf ka'u wanni inni bakka kanaaf ka'eef qabsoon Oromoo isa sodaachiseeti. Har'a garuu namni sun muudamaa ministeera barnootaa ta'ee mootummaa amma jiru hojjeta. Kun waa malee miti. Habaqaalanu afaan Oromoo afaan barnootaa goone ufuuf duuba deebisuuf uf duuba harkisuuf yoo danda'an ammoo dhabamsiisuuf waan ta'e. Kana dinne jedhu afaan Oromoo afaan barnootaa ta'uu qofa odoo hin taane afaan biyya sanii federaalaa ta'uu qofa odoo hin taane afaan biyyaa ta'uu barbaada. Afaan keenya aadaan keenya eenyummaan keenya tuqamuun ta'u. Yes, nu ilmaan Oromooti. Yes, nu ilmaan Mancaati. Yes, nu ilmaan Tuulamaati. Yes, nu ilmaan Sikkoommannoo. Yes, nu ilmaan Oromooti. Tokko taanee diina keenya of keessaa ba'a. Hin bubuqqa'e addaan hin ba'a. Oromoo bakki irraa kaane fagoo. Bakki deemnu garuu diinni yeroo ammaa loofaa jirullee diina dadhabaa. Diina lamshaa bubbuutuu nu keessaa ba'a. Bubbuutuu nu keessaa baatuuf keessaa qulleessinee biyya kee abbaa biyyummaa kee aadaa kee afaan kee yeroo kamiin caalaan akka jabeeffannee ijaaran abdii guddaa qaba. Akkuma turan jedhaa ture gabrummaa ilmaan ta'e nannaachi gabrummaa nurratti haa ka'u jedhe. Gabrummaan bakka nu amma dhaabbanne kanatti haa dhumatu jedhe. Afaan kee aadaa kee eenyummaa kee addaan nu qoomuu hin danda'u. Ilmaan Baalee nu jedhan afaan Baalee jedhan. Ilmaan Booranaa jedhan afaan Booranaa jedhan. Kun afaan muummicha ministeera Itoophiyaa keessaa bahe. Uf duuba deebi'aa yaadadhaa laalaa. Waggaa jaan dabran ummanni keenya Wallaggaa yookaan ammoo ummanni keenya lixa Oromiyaa waan inni keessa ta'e gubatu diroonii tumamuu manni qotee bulaa keenyaa ibiddaan gubachuun seenaa yeroo gabaabaa keessatti argina. Kun namoota tokko lolli duraan jalqabe lola Tigraayitti fakkaata. Garuu miti lolli guddaan Oromiyaa irraa ka'e. Ilmaan Oromoo duuba deebisuuf ilmaan Oromoo haala adda addaatiin gabrummaa keessa seensisuu irraa ka'e. Kun yaada tokko kun jala sararamee dubbatamuu qaba. Kan ammoo ofirraa dhaabuun tokkummaan qabsaa'uu danda'u qaba. Ammallee rakkabee ilmaan keenya lixaa ilmaan keenya Wallaggaa ka dirooniin tumaman keessattuu mucaa daa'ima ati shanee jedhanii qawwee harka kaa'anii haalaaf abbaa irratti ajjeesan hiyyaan galma Oromoo dagan nu keessa jira akka itti dubbannu wallaan bakka itti dubbannu wallaallee ukkaamamnee lafa callisuu hin dandeenyu. Har'a guyyaan keenya har'a guyyaan diina magaalaa kana keessatti illee ta'e isteeta Ameerikaa keessatti yeroo adda addaatti gadi nu qabuu yaale ufafoo dhaabbannee waltajjii kana
tokkummaa keessan, naamusni keessan, jireenyi keessan, hawaasni kun yeroo kamii caalaayyuu sadarkaa nama gammachiisuu irraa akka jiru an har'a arge. Dhugamaanuu hawaasa kana qabu, hawaasa guddaa kana afaan qabuuf yaalan, yaa sabaa yaa Oromoo afaan hin qabannu jennee bakka kana jira. Afaan bannee dubbachuun bakka kana dhaabbannee jira. Waan waggaa jaataan, waan waggaa jaan dabran keessa dabarre takka lama jennee utuu lakkoofne guyyaan guutuu nuun hin ga'u. Waan hedduu keessa dabarre, waan hedduu keessa dhufu. Carraa kanatti Jawaar Mohaammed kitaaba hin gaabu jedhee gaafa barreessu, yaa sabaa akka nama tokkootti wanni natti dhagahame, hin gaabuu kana keessatti gaabbiitu jira laata? Hin gaabuu kana keessa gaabbiitu jira laata? Xiiqitu jira laata? Kana dubbisuu barbaada kitaaba kana keessatti. Xiiqii kana arguu barbaada. Isinillee xiiqii kana dubbisuu, bitachuu, kitaaba kana jenereeshiniif dabarsuu, seenaaf kaayyachuu qabdan. As deebi'ee waan tokko waanuma yeroo gabaabduu dura godhame isinitti himuu barbaada. Gareen amma mootummaa nuufiin jedhee aangoo irra taa'ee jiru kitaaba namni tokkochi barreesse sodaachuun kabajaan kitaaba kanaa magaalaa Naayiroobii keessatti akka hin taane afoo dhaabbatti. Kun hojii diinaati. Nu kanaafoo dhaabbataa jirraan. Kana godhuu qofaa miti. Karaan taane kitaaba kana isaan godhanii waan hin taane PDF irra maxxansaa jiru. Kun dhugamaanuu hojii gadaana. Hojii mootummaa ofiin jedhu irraa hin eeggamu. Hojii kashlabbeeti jechuu ni dandeenya afaan baafnee. Kanaafoo dhaabbanne. Kun kanammoo akkitti afoo dhaabbachuu dandeenyu har'a bakka kanatti argamnee kitaaba kana bituun. All right. Simannaa kennaaf ammallee humna mudaratti ol kaatanii kabajanii akka ol kaatanii isin gaafan. Jawaar Mohaammed qabsaayaa sabaa barreessaa kitaaba hin gaabuu qabsoo bakka irraa itti hadaale. Oromiyaa xiqqoo Minneapolis Samboo keessatti argama. Yaa sabaa, yaa ilmaan Oromoo, yaa jiraattonni magaalaa kanaa ulfaadhaa galatooma. Galma kana akkana guutanii Jawaar Mohaammed bareechisuu bakka kanatti waan argataniif ammallee galatooma. Jawaar is here. Yaa sabaa, yaa Oromoo, goota keessan, ilma keessan Jawaar Mohaammed, ilma keessan Jawaar Mohaammed simadda. Yaa Oromoo, Jawaar Mohaammed isin jidduu bahe. Jawaar Mohaammed bakka kana gaafa dhaabbatu isin hunda yaadata. Ililcha haawwatiin, ililcha galatooma ulfaadhaa. Kabajaa keessaniif dhaabbatee jira al tokko harka isaa ol qabaa jira. Harka isaa ol qabee nagaa isiniin jechaa jira. Nageenyi kun isin hunda qabu. Galatooma ulfaadhaa. Galatooma bakka keessaniif naa deebi'a. Akkuma duratti bareennee teennee jiru sanitti bareennee haa teennu. Ulfaadhaa galatooma. Ulfaadhaa galatooma. Ijoolleen nageenya galma kanaa eegaa jirtan yeroo kamiin caalaayyuu nageenya galma kanaa akka tiksitan ammallee irra deebi'ee si yaadachiisa. Namoonni kaameraa qabatanii fagoo kana jirtan akka dandeessaniin kaameraa keessan qabadhaa gara duubaatti naa deebi'a. Ammallee irra deebi'ee si gaafadha. Naamusaan bakkuma kana taa'aa turre taadachaanu. Ulfaadhaa galatooma. Wayyooma. Sarara sadaffaa irratti dubartoota ta'e qaama keenya lammaffaa ka yeroo kamiyyuu saba isaaniitti xiqqii seenan dhugamaanuu haala kanaan bareeddanii
Jawar Mohammed, ilma keessan keessan jidduu bahe, obboleessa keenya nuti machuu keessan galatoomaa isiniin jedhe. Namoonni sarara sadaffaa irra kursii isaanii irra teessanillee akkuma asii isaan kabajetti isinillee kursii sadaffaa irraa kabajaan akka lamaffaaf sadaffaa irraa kabajaan akka gannaa dhiiftaniif kabajaan isin gaafata. Hawwata keenyatti siinqee qabatteertu namoonni kursii sadaffaa qabatanii jirtan sadaffaaf lammaffaa qabatanii jirtan please haga dandeettaniin irraa nu ka'aa isiniin jedhe kabajaan isin gaafata. Namoonni fagoo kana tokkoffaa irratti illee qabatanii jirtan yoo dandeettan akka argaa jirtanitti sagantaan officially banamee jira. Haga dandeettaniin walaa kabajinu dubartoota keenya manguddoota keenya kabajinu. Sagantaan banamee jira. Manguddoota ni jiru ta'a garuu kabajama walii haqamaan jechuu fi akka itti bareeddan godhuu as dhaabattanii argitanii akka diinitti isin sodaatu as dhaabattanii odoo argitanii akka iji keessan nama sodaachisu odoo as dhaabattanii akka kiyya argitanii akkam gammaddu. Ummata keenya akkuma duratti isiniin jedhe karaan irraa dhufne fagoo bakki itti ga'uuf deemnullee fagoo kanaaf ammoo yeroo kamiin caalaayyuu wanni nu barbaachisu guddaan tokkummaa keenya nageenya keenya naamusa waan sadiin kana qabannee galma kanaarra naamusa bareedaa akka Oromiyaa xiqqoo taane odoo ta'in akka Jawaar Mohammed nu keessaa bahe argisiisuu danda'uu qabna. Gaafa mana ofiitti galanii kolfan gaafa mana ofiitti galan qoma dhaatanii deemu Jawaaraan qoma dhaatee deemaa jira. Jawaaraan kolfaa jira. Jawaaraan gammadaa jira. Maaf komannaan nama hagana nama jaalatu nama hagana qabu nama jaalatu yoo qabaatan qoma dhaachuu miti waan biraayyuu yoo godhan nama lallaatu. Anuuni gammadaa isan ammoo kitaaba nuu barreessitee nuu fidde jettanii isa simachuuf bakka kana argamu inni ammoo nadaran akka gammadu abdii qaba. Ijoolleen keenya kana ga'ee eegdan namoonni daangaa qabatanii illee dhaabbataa jirtan haga dandeettanii barcumaa barbaadadhaatii taa'aa. Barcumaan gara duubaa jira jidduu keessallee barcumaan jira. Akka yeroo keenya nurraa qabanni garuma sagantaatti deemna. Sagantaa keenya walduraa duumaan haga gaafii deebitti haalumaan maangaliitiin akkuma asii taanee jalqabuun itti fufna jechuudha. Haga dandeenyee namoonni dhaabbannee jiru bakki waan jiruuf keessattuu baay'inni kan irra jiru nageenya keenyaaf nageenya mana kanaatiif nama maraa taa'anii isin arguu barbaada. Ijoolleen nageenya eegdan namoota dhaabatan nu teessisaa. Bakkeen jiraa nu teessisaa. Socho'aallee ta'a wal jalaa haadha deemnu. Galatoomaa ulfaadhaa. Akkuma aadaa keenyaa guyyaa har'aa eebba manguddootiin jalqabna. Manguddoo lama bakka kana barbaada. Manguddoo lama bakka kana barbaada.
tokkoo fi kiyyaa filaa. Sheikh Abdurrahim, Dr. Sheikh Abdurrahim Doyo, gara waltajjii akka nu dhuftan isin gaafadha. Shaatoo. Haji Shaatoon isinillee gara waltajjii kana akka naa dhuftan barbaada. Guyyaan kun guyyaa eebba kitaaba Jawaariiti. Guyyaa kana eebbisuun isinirraa bareeda. Difam naa godha unggadoon keenya lamaan dhufanii akka nu eebbisan kabajaan isin gaafadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مينيسوتا حواسة قدّا حواسة بريدة حواسة قرتي والفنة قبو حواسة كبجا قبو حواسة كبجانا مالي بيكو كوفيل لي كبيكو حواسة قاف كيسمان أدى اللي نتنفته أسين درس قافا قرتي ومش منستير بإثيوبيا بيكنا نفس حواسة الفنة قدية كبجا قدية قج قافا قرتي درتاء أمة مسلمة إثيوبيا دكتور شهجين بيكنا نفني حواسة كان أرجن أمة كبجا قج أقسم ويانا وليسكينا جوال محمد كتاب إساءة إني بريسي واني نجي ست بريسي أرجنا يتني حواس نسوى الجيتن بقى قمتني سنين وربان ترى إبساني نما إبساني دي إيغا غني سنين جدي بودت وليسكيت جواري يرو وأبيتو كيس دبرون بقى هذا اللي فيها قادة بتي حواسا كيتي وأغر تجتولي بربان آمين جدّا أقسم كتابا هدو واندو كيسة أمتي أبدي حواسا كينا قماكو كيتي إرى ديبني غلطة ومسينجن واني أترو موقود قماكيني أمت أرموتي فقود باقي لا كوني فتون دندينو كنا مو كيستو كتاب نكم كتابا غرتي سينة قبيس نما هدو كتابا برنسي بساجر نموت هدو كتابا دادا متساجر أمو مو كتاب نكم كتابا غرتي وقبيس جنة لالو أمت أرموتي لالا نفتو إلمان كينا ورئيسة فقادني بقى غرتي أكا غارنتي كتاب نكم واندو كيسا قابا جنة وانا بدنو جيجا كان سلمو هذا أفضل كتابنا بالتاني وكان سلطاني كتابنا بالتاني دبفتني إيجاد كتوبة وان إنتي أمو خبوف أكا إنتي أمو فكيسا كان سلم الإسلام وان أموتو إستقيم ورباجي سفيو جراد أتكي ستي دبفتني بكي أجيبكمو قبجت أكا إرغاي سالمتني كما جاني سنقابنا مينيسوتا غلطو ما سنجن أولفاتا بولا
السلام عليكم يا كيس السلام عليكم أبونا الهلا أبونا الهلا ماما ربي سيادنا قلت ربي سيادنا ربي قدام والتاي والفيني سادي والفيني سيادنا والفيني سيادنا والباقر إسادي كانا إساد ومري كتير ودي جوتا أبشير أما تأفوري جل جيبي كيس درنا درنا كيساتا كنيسيما أما تأفور لو تبي الله وربك تقول بواسط لو إذا جلس على الأقوال أسجوا إلى تبي ودي والباقر أموري أكيد وتسمي أما تأفوري دي وإبن وجينا ولي ربي بجري بورسه مريم الأرجل باري بارسي قبل ساتلايت مدينه ساتلايت بقابة كباسة سكوبل جوهر الأرجل يا أحمد بقابة الجوهر يكو مدابا خيسة سينو يكو مدابا خيسة سينو وانا جايب الأرجل جمولا كتابة بتدى كتابه بين الحق والباطل العابي باطلا الشباب الكامل كتاب الله كتاب وقفا باطل جابات شخصي كنو يسير في رغلاتني كتني ولديا تقال جبت نبودي أبال كيربي في كنير سيدنا الله أكبر بكذا سيكاد كبدا Galatoma amalleerra deebi'ee manguddoo keenya warroottiin amantaa ulfaataa isin jenna. Waltajjii guyyaadhaa namoota isin geggeessan Itabaa fi Zaan Dubee bakka kanatti isin affeera. Isaan lamaan haadha waltajjii kana isin geggeessu anammoo isin keessa tura. Ulfaataa galatoma. Dursine misunderstanding tokko warri abbootii amantaa eebbisan namni tokko keessa isteejii duras waan jiruuf abbaan waan ta'eef asumaan itti afaan eebbanni dabaleeti achi booda isteejii akka fudhatu duras isaas akkam jirtu baga jiraattan alaa dhufuu Asumani kesis tadi stages kekesiran ini orang tu macam mereka. Wakil kes, wakil kita sebab kita perlu faham. Wakil baha, dia kabar kita, rasa kita, cara sebagainya, kemudian wakil orang berasa betul terhawal, berasa betul terhawal, negara demokrasi. mirga biyya ofirra lafa ofirra jiraachuu waaqayyo bara isaa guutuu isa inni hawweef barbaade kana waaqni isa haa gonfachiisu waaqayyo nu haa milkeessu akkuma kana gara sagantaa isatti aanutti darbuudhaaf maqaan koo itti afaanaan jedhanii har'a iddoo kanatti geggeessuudhaaf akka ni gargaaruuf koreen kun waan na gaafataniif egaa ilmi Oromoo tokkichi biyya dhufee keessummaan biyya dhufee attamitti tuun hojjetin darbina ka jedhu maafinas waan hundumaa ke haan tokko harka keenya walitti rukutanne jawaab Muhammadin ammallee magalagaa dhufteetu undoubtedly jawaab nama beekama nama jaallatama hayyuu Oromoon hundinuu irraa dhaga'u Oromoon hundinuu irraa baru yoo qeequu barbaadillee qeequu yoo deeggaruu barbaadullee deeggaru yoo jaalalatti agarsiifachuu barbaadillee jaalalatti agarsiifachuu barbaadu namni kamiyyuu dispute gochuu kan hin dandeenye impact inni siyaasa Oromoo dhimma Oromoo hojii Oromoo irratti waggoota hedduu darban kana keessatti over a decade geggeesse undeniably uummata Oromoo uummata Itoophiyaa East Africa gaafa Afrikaa hundumaa keessatti impact inni yookaan chaappaan Jawaar undoubtedly or arguably waan shakkisiisaa miti kanaaf nama akkasii kun Oromoo keessaa bahu Oromoo qabeenyaa akkasii qabaachuun Oromoo qabeenya guddaadha ammallee magaalaa dhuftee as jiraachuun itti baay'ee gammadna sagantaan kanaan booddee jiru wantoota tooraan booddee anaaf isaa akka wal argaa fuudhee geggeessaa isa kanatti
ta'anii jiru isaan gara kamitti akka deemnu nutti himna ammallee yeroo gaarii akka qabaatan waan baay'ee akka barruuf yeroo illee gaaffii chaalenjii fide gaafannu waan darbirraa waan gaafannu waan dhufurraa waan barru yeroo akkasii akka nuu ta'u hawwii guddaa qabaa fayyaa ta'u. Jirtu warra misoota maayikii daganneerraa walumaan bannee deemine meegaa akkatti dubbatanii akkatti dubbatan sutuma jedhaa laallaa ittafaadhaan hedduu galatoomsataa ittafaallee jedhinillee qoree waan kana sirreessuudhaaf kaleessuudhaaf waan hedduu keessa bahanii haala kana fakkaatu waan bareedaa kana qopheessan qoree guutuu keessattuu immoo saadiq dhigoo waan bareedaa kana Shajada baay'ee shajada maal goota seetu ispiikarii dhaadhuu dhaabadhu achi asoo dhaabadhu. Warri Minisootallee yeroo baay'ee uummanni bifa adda addaatiin adda faffaca'ee jirutti yeroo walitti qabamuun ulfaatte keessatti abbaan walitti qaboo abbaan tokkummaa Oromoo baraatii kutatamee taa'amisanis duula Oromoo irraa ka'uudhaan OMN hundeessuudhaan qabsoo biyya sanii geggeeffame keessatti waan jawaa gochaa ture amma deebisanii himuun seenaa irra deebi'uudha waan ta'eef suni waan hundi keessanuu beektanii bifa bareedaa kanaan deebinee baga wal arginee osoo yeroon fudhatin yeroonis baay'ee waan deemaa jiruuf dubartoonnis komandoo akkasumas waldaa dubartoota Minisootaa walitti ta'uudhaan sirna keekii muraa kitaaba hin gaabbu jedhu qopheessantu jira. Kallattumaan gara sagaleen hin dhagaamu dhiiroo dabarreetii sagantaawwan sagalee jechuu jiran waan sahee beeksifna warri karaa kallattiitiin nu hordofaa connect the first time sagalee yoo hin jiraanne dhiifame isin gaafanna waraabamee haala qulqulluu ta'een haala isin dhiyaachuu danda'u haala mijeessinaa qophooftanii yoo jiraattan kallattumaan gara keekii muruutti dabarraa qophii ta'uu keessan na beeksisa. Sagaleen hin fagaate? Okay. Okay. Ayyee Jawaar kallattiidhaan gara sirna keekii muruutti affeerra itti aansee sagantaawwan jiru isin beeksifna. Hamilee. Tani sagaleen dhagaamu. Ayyee baay'ee fayyaadhaa dubartoonni Oromoo Minisootaa. Sagaleen dhagaamu moominaa boo ana ziizoodha namni moobaayil harkaa qabu. Amma yeroo kana sagantaan taanu namoota kitaaba kana gulaanuu keessatti Jawaar Mohaammadin gargaaran afaan Oromoo gulaanuu keessatti nama isa gargaare akkasuma afaan Ingiliffaan kan barreeffame gulaanuu keessatti kan isa gargaare keessummoota kana iddoo kanatti simanna afaan Ingiliffaa kana gulaanuudhaan kan isa gargaare Andrew Deport nama jedhamu akkasumas immoo afaan Oromoo kana gulaanuudhaan kan isa gargaare Ziyaad Abdul nama jedhamu isaan kana Jawaar Hadik gara kanatti waa isaanii waan jedhu qaba isaan gara kanatti dhufu. I'm going to invite Andrew Deport and Ziyaad Abdul to come to the front of the stage to make some remarks. Yes, answer. yeroo kana Ziyaad Abdullee kitaaba kana gulaanuu irratti akkasumas immoo rimaarkii godhaa isa kana steejii kanaatti sawwaala.
akkam jirtu warri Minnesota. Ani gaafata fuuldura dhaabannee uummata akka baay'eetu fuuldura dhaabannee asumas mana ekspiriyaansii qabu. Garuu baga naa jiraattanii baga olaa gidee baga rabbiin olaanaa ta'e firii dadhabbii keenyaa kan nutti argisiisee alhamdulillah rabbil aalamiin. Kitaaba kana yeroo dheeraadhaaf itti dadhabne akka soddaan kiyya tokko jedhee jawaarii kana Azraa'eel lubbuu keessaa fuudhuu dide malee inni illee gisee mara Azraa'eel irratti deemaa naan jedhe. Wanna keessa darbine maraa hin beekanii alagaan waan dhiiba keenya gaarii kana nu jalaa fudhachuudhaaf waliin sin beekanii rabbiin san hunda argitanii san hunda dabarsee lubbuun isa jiraachisee kitaaba kana barreessee asiin ta'uu isaatiin komitmentii guddaa fudhatee kana barreessuu isaatiin inni haa galatoomu rabbiin seenaan akka awwaalamne kun immoo haa ulfaatu. Kitaabni kun yeroo jalqabaatiif barreeffama inni harkaan barreesse bara 2021tti argee barreeffama doktorri barreesse fakkaataa baay'ee ulfaata. Barreeffama inni akkasitti guyyaa guyyaan barreessetu irra taa'ee barreessetu kitaaba fuula 500 ta'e. Kitaabni kun seenaa hedduu qaba. Seenaa jireenya isaa kan isin TV irratti hin argin, kan inni miidiyaa irratti hin dubbatin, kan hedduu isin ajaa'ibu qaba. Argitanii seenaa wayita ijoollummaa alagaan mucaa kana fuutee deemtanii asii qabama godhuu barbaaddu rabbiin sababa godhee lubbuu isaa baraarsa. San boodas yeroo hedduu lubbuun isaa halaala irraa hafu jechuudha. Kitaabni kun seenaa uummata Oromoo qaba. Waan qabsoo bara qeerroo kasan duraatis keessa darbee of keessaa qaba. Waan immoo rakkoo amma keessa seene akka biyyaatittis akka gaanfa Afrikaatittis rakkoo keessa seene keessa akka itti bahuu dandeenyu furmaatas akeekaa. Nuti immoo kitaabni kun kitaaba seenaa baadhate qofa osoo hin ta'in kitaaba afaan Oromoo qulqulluu ta'e kitaaba qubee afaan Oromoo kabaje kitaaba argitanii qulqullummaa isaatiin sadarkaa eeggate kan dhaloonni irraa baratu kan dhaloonni ittiin boonu boonnee bulaalle. I am so proud of the quality and the quantity of this book. Innis nu amanee amaanaa kana nutti kennee nutis amaanaa kana galmaan ga'uu keenya ammallee rabbiin galanni haa ga'u. Isin uummanni Minisootatis uummanni Awurooppaatis obboleessa keenya kana kabajanii argamtanii dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa. Kitaaba kana akka dubbistan hedduu isin affeeraan keessattuu immoo warri kitaabni kun karaaman isaa akka dabalu gootan warri mootummaa kitaaba kana waan nu yaadne walitti kiiloo isaa nuu kaasan haa galatooman haa ulfaatan. Har'a akka Jawaar jedhe akka Jawaara anaajinaa san itti hajaman manni marti sabaaf sablammiin Itoophiyaa kitaaba kana akkamiin harkaan gaadha jedheetiniin gurzaa bulaa jira. Mana maraa hin gayaa dhaamsi kun mana maraa hin gayaa namni bartuu hin dubbisaa. Itoophiyaanis rakkoo ishii hudee qabe kana keessaa hin baati. Rabbiin waan isin yaaddeessu kana tokkummaa Oromoo laaffataa jiru kana rabbiin nu haa cimsu. Bakka kaleessa irree tokko taanee ittiin qabsaa'aa turre nuun haa ga'u. Injifannoo dhugaa bilisummaa dhugaa rabbiin ittiin nu haa ga'u. Umriif hin duunu warri dura qabsooftan galatoomaa. Aniif Jawaar ganaa jirraa humna qabnaa fedhii qabnaa jaalala uummataa qabnaa qabsoo keenya kaleessa beeynaa gara itti deemu beeynaa rabbii waliin hin milkoofna galatoomaa. Ayyee galatoomittiin jenna Zayyaadini kitaaba kana gulaanuu keessatti ga'ee guddaa nama taphate akka walitti rukutaa fayyaa ta'ee hojii kana waan hojjetteef ittiin jedha. Akkuma kana immoo namni akka bitaa Jawaariin jiru Andrew D. Court jedhama. Andrewni nama afaan Ingiliffaa hin gaabbu isa jedhu Ingiliffaan barreeffame
nama gulaadhaa jirudha. Andrew kuni baay'ee keessan beektaa yoo ta'an beeka Facebook irratti article inni barreessu baay'een dubbisa. He is a very objective, balanced writer. Wanta inni dubbisu baay'een jaalladha. Karaa amantaas haa ta'uu dhimma Itoophiyaa kana dhimma Oromoo kana wanta inni barreessu baay'een jaalladha. Jawaar kanas challenge godha waan tokko tokko irratti article isaa dhumaa dubbiseera. Jawaari wajjin jaalala attamii akka isaan gidduu jiru waliin falmii waliin mormii dubbii irratti wanta akkasii akka isaan gidduu jiru waan dheeraa barreessee ture Facebook irratti torbanuma darban kana. Namni kun nama baay'ee jabaa barreessaa gaariidha. Inni amma as dhiyaatee haasaa godha. Andrew D. Court, I'm going to invite you to the stage. I was just making a remark that I always enjoyed all your articles on Facebook. I follow whether it's religious articles or political articles. I've been enjoying your writing. So you are a very well articulated, very balanced and objective writer. So thank you for that. Kabajam Totafi, Hawassa, Galatama, Minnesotafi, Nano, Ishi, Yoya! My name is Andrew DeCourt. I love people and I'm committed to human flourishing, especially for people typically forgotten, excluded, or hated. I've worked as a pastor, a professor, and a peace advocate in Ethiopia for many years. And I'm truly honored to be with you today and to address you with these brief words. When I began my journey in Ethiopia in 2004, over 20 years ago, I never anticipated that one of Ethiopia's most famous or infamous public figures would ask me to edit their memoir and to be on this stage with them. Of course, I'm referring to Jawar Mohammed. At the time, I was 21 years old, and somewhere in Addis Ababa, or Gondar, or Lalibela, and Jawar was 18 and somewhere in Oromia, Singapore, or Sri Lanka. Life is full of surprises. 20 years later, I'm grateful for Jawar's trust and invitation to edit his memoir titled in English, No Regrets, Reflections on My Journey and the Cairo Struggle. As a writer, I know how vulnerable it is to share my work with readers. And also as a writer, I know how even more vulnerable it is to share my work with friends to be edited. So Jawar, I don't take this lightly, and I want to say thank you to you. Jawar and I first connected 14 years ago in 2011. This was before he was well known and before he had 2.6 million Facebook followers. At the time, I was a PhD student at the University of Chicago, and I had read some of Jawar's online writings. And we began a brief correspondence, and Jawar was kind to share some of my writings on Facebook. And then 7 years later, in 2018, I was working in Ethiopia on a project called the Neighbor Love Movement. And our message was simple but powerful. The other is not our enemy. The other is our neighbor. Every other person is someone we are morally connected to and have equally precious value in common with. I was inspired to start my work in Dreidwa. If you remember, at the time there was intense communal violence in Jijiga, and there were lots of people who were fleeing from Jijiga to Dreidwa. And also at that time I was invited to give a lecture at the town, at City Hall in Dreidwa, to an audience full of high school students like this. And at the time I gave a lecture inviting these young people to love their enemies. I made a case why the most important message for the moment is to love the enemy. And I'll never forget, after I gave that talk, there was a young woman who came up to me
with her beautiful hijab, and I could see that she was full of passionate energy. And I couldn't tell if she was angry with me or if she was excited. But she came up to me and she said words that I'll never forget. She said, "Dr. Andrew, no one has ever told me to love my enemies before. But starting today, I will love my enemies and I will teach others to love their enemies." That was a crucial turning point in my life. I began asking questions like, how many other young people are there in Ethiopia and other places who are sick of conflict and who are waiting for someone to invite them into a path of loving their enemies rather than trying to eliminate their enemies. And that was the beginning of my work, trying to travel Ethiopia and inviting young people like Ferdosa and others to embody the practice of love across boundaries of difference and conflict for the sake of human flourishing. It was around this time that Jawar and I became friends. I reached out to Jawar and I asked if we could do an extensive interview about his childhood, about the role of faith in his life, about his moral figure in Ethiopia, who was very angry with me. And he said, "Andrew, how could you spend time with Jawar and have a fair-minded interview with him?" And then since then, countless media platforms and individuals have weaponized my engagement. And I remember there was a meme that was going around saying that Jawar was... I've noticed, Jawar, that when people want to try to attack me, they often post my pictures with this guy, and they say that I must be involved in some scheme to overthrow the Ethiopian government or to destroy the Orthodox Church. Of course, this playbook of associating someone with the enemy and trying to use that to take them down is as old as the hills, but it's also true of poison. And I observe, friends, that this pattern of marking others as enemies and then trying to destroy them is literally killing hundreds of thousands of people in Ethiopia and in the wider region. Now, on my end, I want to say that what I appreciated about my friendship with Ola Jawar, my neighbor, is our blunt honesty with one another and our playful humor. Jawar and I openly disagree with one another while remaining committed to respectful friendship. I've rather fiercely criticized some of Jawar's nationalism, and he's also questioned some of my convictions. We often agree, we often disagree, and we laugh just as often as either. And when we talk, I find that Jawar is often sweating in the gym, and I'm often up late at night writing in the dark in Chicago. And something that I always remember about my friendship with Jawar that I appreciate is the first time that he invited me to his home, he asked me if I had any food preferences. And I thought that that was an indication of Jawar's awareness of other people and his attempt to practice respect across boundaries of difference. That meant a lot to me. I also appreciated that when I invited Jawar over for dinner at my house, that he politely declined because he didn't want to get my wife and I in trouble. I thought that that was an act of kindness. And I've noticed, thanks, brother. I've noticed that ever since my mom had a stroke and then after my father died, that Jawar also continues to ask about my mother and how she's doing. Now, I'm well aware that Jawar can turn his media machine against people. And that could be me someday. But to date, Jawar has only been kind and respectful to me, and I've tried to be kind and respectful to him. And friends, I'd just like to say a few more words and then I'm done. Thanks for your patience. For some, Jawar is a godlike savior. They celebrate him as a lion, a hero, or a messianic king. For other people, Jawar is a demonic monster.
They condemn him as a snake, a terrorist, or a devil. For me, Jawar is neither. Jawar is a God-made human being. He's a beloved neighbor, and he's a fallible friend. Jawar was born a powerless baby, just like all of us. And Jawar's gonna die a mortal, just like all of us. And right now, Jawar has the responsibility of deciding how to use his powerful gifts, just like we all have that same responsibility to decide how we will use our powerful gifts. And for the record, I'd like to say that my decision to edit Jawar's book is not an endorsement of it. This book is Jawar's work, and my work, like any professional editor, is to make the work as clear as possible, whether I agree with it or not. But I'd like to say this, friends. Jawar tells a fascinating story in this book. I'm especially appreciated the way that Jawar repeatedly returns to the important role that others have played in his journey. The way he carefully observes his own experiences, his emotional vulnerability, including the way that he admits to often feeling fear and stress and frustration, and also the robustness of Jawar's reflections on nonviolent organizing. I have big respect for that, brother. In many ways, this book is about growing up. And as we all know, growing up requires courage because it requires us to face difficult truths. And I'm proud of Jawar for naming a difficult truth in this book. If you make it all the way to the end, I think there's like 470 something pages. But if you make it to the end of this book, you'll see that Jawar claims that nationalism is dangerous. Nationalism is dangerous because nationalism so often becomes a justification for authoritarianism. And the way that we try to use nationalism to overcome our own oppression is often used as a tool that begins oppressing other people. And before we realize it, the very things that we claim to despise, we find ourselves repeating. I was really impressed, Jawar, that you were willing to name this difficult truth. It's an unpopular one. Nationalism is dangerous because it easily justifies authoritarianism. And we begin to think that we deserve something more than someone else. And this is why I think it's valid for all of us to critique nationalism today. It rejects the moral imperative to love our neighbors as ourselves. Nationalism says, if you're part of us, I will treat you one way, but if you're part of them, I will treat you another way. By contrast, loving our neighbors as ourselves is a moral revolution. It means if we desire safety, dignity, and opportunity for ourselves, we must also desire safety, dignity, and opportunity for everyone else, including those we may be tempted to see as our enemies. So in the conclusion of this book, Jawar writes something that I'd like to quote to you, and then I'll be finished. At the end of No Regrets, Jawar writes that Ethiopia faces what he calls a profound moral crisis. Okay. And this is what Jawar writes. Quote, when state power is used solely to safeguard the interests of an individual or narrow group to the detriment of others, power becomes a source of harm, leading to far-reaching consequences. The oppressive authoritarian system that emerged from within the Oromo people has inflicted direct harm on them. Beyond that, it has also damaged other ethnic groups,
leaving the Oromo in a double bind as both victims and participants in perpetrating harm. The only way to break free from this destructive cycle is to focus on building a democratic system. We need to adopt a national vision that transcends personal ambitions and narrow group interests. Given Ethiopia's complex realities, it is imperative to acknowledge that no single individual and no single group can monopolize political power indefinitely, unquote. Jawar, I'd just like to say, in the years ahead, I look forward to the ways that you continue to put this vision at the center of your work, that no single individual or power can monopolize power, but instead must work for the democratic flourishing of all. And that is a life that is truly a life without any regrets. Thank you so much. Thank you so much, Andrew. Kanama beku, fagor rayu akana nama beka. Kakei kesatu nama tufata, kakei kesatu nama tikesu fiala. Kabeku hayu akana tim malfamerema. Hayu ak Andrew ko faduntane hayuan ibban lakam tudu wajrani Jawar mal tudu wajra. Jawar ko bajirta yadi du kana hunda argan ko bajirta nunti yana moitu jiru. San heddu bodde tirebina. Ega Jawar takka ko baisa de membeku namota jajjabo hayyota jajjabo akasan amma hayyota ofirra dibu dontane hayyota ofississe wan heddu nama rawan fudhate namatti waan kennu kenne nama deemu hayyota kanneen keessaa ammallee gabaabsee sa'aatiin salaatas gahaa jira waan ta'eef gabaabsee Professor Iskeelas nu jidduu jira namoota Jawar wajjin bara dheeraa turan waan hedduu hojjetaa turan keessaa duramee harka Professor Iskeeliif Professor Iskeel gara steejitti affeeree yaada gabaabaa Professor Iskeel booda salata goonee kaanee sagantaa itti aanutti dabarraa gara Professor Iskeelitti hin darba. Kalafama bakka deebi'ee wal agarra. Asirraati gaafa dubbatamu kitaaba barreesse Jawaarii kitaaba eebbisiifachuudhaaf as jira jedhamee dubbatamaa ture seenaa barreessee jedhe. Ani seenaa barreessuu isaa nagadde yaadannoo isaati. Yaadannoo isaa eessaa akka dhufe nutti hime muuxannoo maaliitiin akka guddate nutti hime hunduma keenyaatiif immoo warra wajjiniin turreefis warra gama gamana dhaabateefis waan nu yaadachiisu qabaa jechuudha. Yaadannoo mataa isaatii duwwaa miti dhugaadha eessaa akka dhufe anamma bakka inni itti dhalate maal akka inni fakkaatu harmeen isaa eessa akka turanii abbaan isaa maal akka ture gaafii irraa dhagaheera. Akka kana immoo barreeffamaan gaafa dhiyaatu barruudhaan gaafa dhiyaatu isa baruun namatti tola wal baruudhaaf hin tola. Asirratti waan ani jechuu barbaadu yaadannoo mataa isaatii waan nu yaadachiisus qaba. Tokkoffaa isin warra as keessa jirtan uummatni Oromoo akka kana mana guuttanii waggaa 6 dura akka kana mana guuttanii as duwwaa miti addunyaa mara irratti wal argaa turre. Waggaa 6 wal argaa turre. Gaafa sana yaadadhaa. Gaafa sana ittiin yaadadhaa gaafa wal argaa turre addunyaa fuulduratti seenaan akka hojjetame. Lammata kitaaba yaadannoo ta'e keessaati isa jalqabaati malee isa dhumaa miti kun. Inni iyyutti dabalee tananii barreessaa jedheera waan yaadatanii fixan miti. Yaadannoo inni sitti dabaladhaa warri kaanis itti dabaladhaa kitaabota qabsoo Oromoo isa dheeraa keessa isa waggoottan meeqa dachaa meeqaan ta'e keessatti sadarkaa tokko irratti sadarkaa qabsoo qeerroo warraaqsa qeerroo jedhamu keessatti akka inni itti yaadateef seenaan isaa barreeffamuudhaaf iyyuu hin qophoofne maaliif seenaa isaatu hin xumuramne seenichatu hin xumuramne seenaa qabsoo Oromoo sanatu hin xumuramne beeksisa isaa irratti agartaniittu gar tokkoon
وانا ما حرق هجني حرقت هجني في وانا نقابو في قبو بقى هجني وانا هجني في اما يقول الرقاب بني اما سبر كنيسني الدنيا في متورا موفيس دينهم نماتي في سينا غرسيسنا وان قاب دينهم قبو أكسجت شغلون وان دكو قرر قبو جتشو بيتي دكو قرر كي نراباني دين لكانا كرا يالا تاجتو راجي بنجن انتو مرمي تمرمو إيسو زادي جمو كتابة كيف بسوية دمي قرمو اتعانسيس وانتلو قد بجرا قبصورمو إسا اتعان الرقتمو إن مريم لا قد بسر روان جلو ديجوغوت كتاب لكولي كرا يالا تا وان كان اندرا توري قبصورمو سا انجفنو نام تمرمي نو يالا كيسي ملي انجفنو نو يالا كيسي ملي انجفنو لا وقبجو سا نو يالا كيسي وان نو يالا كيسي قلتهم Garumo amayu bokonna hara rajara bokonna kambara rajara bagade dewana karne bhagwal yare asina agar tangaru kitab e bisnegal legendani acho ani dubbe acho kina kitab ni bokonna tokko dabu kitab chi barreeffame hindum ammalle gara barreeffama godhate adeema jechuudha isini wajjinis bagawala garre nutis bagawala garre وجنت وكين ورجع بوفمو وجنت وكين ورجع لنيفمو إن دامو من الكلام جل كلام الله يسير مرمارو هدنا كلام yaadni dhufaa jiru isteejii kana taayimii baay'ee gabaabaa qabna asirraayis gabaabsuudhaaf yaalla akka yaada kiyyaatti itti aansee Jawaar affeeree Jawaar haasaa erga godhe booda salaata xiqqoo du'achi dusistanii nutti tola. Okay, akkana goona. Warri kitaaba fudhattanii yookaan kitaaba bitattanii mallattoon irratti isiniin kaa'amne kitaaba san qabattanii Alright. Itti aansuudhaan yeroo geessee gara waltajjiitti affeeree maal jedhanii shaatu salaata booda haa ta'u ayyee salaata booda buuka yeroo geesseen sagantaa jiddumaa fudhadhaniifan bakka kana sa'a 7 taanaan nurra cufamaa nama hedduutu yaada Jawaarii waa gaafachuu barbaaddu yoo ka danda'amu ta'e ishaa irratti nuu fudhadhaati nuu obsaa yoo hin danda'amne immoo walumaan dalanna balbala kana nurra cufan sa'a 7 taanaan dhiifama guddaa nu godhaati yoo danda'ame garasiin nu godha. La. warri salaatan osoo salaataa jiran warri buuka qabdanii isinii hin mallattoofne buuka mallatteessaati sagantaa asii godhamu.
Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa itti fufaa kutaan lammaffaa sagantaa haga walitti deebinutti boqonnaa muraasa booda kutaa lammaffaadhaan walitti deebina wal agarra.